Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa wangeeltuu biyya keenyatti argamtan, biyya keenya alas biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun nu barbaada. Baga ayyaanota guyyaa irraa kabajamee yaadatamee ooluun geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana koorsii keenya walitti fufiinsaa kutaa 33 kan walitti ilaallu kadhannaa biyya alagaa taa'amee kadhatamu yookiin immoo kadhannaa biyya alabaa teenyee kadhannu jechuu dandeenya. Kutaan 33 biyya ormaa teenyee kadhannaa kadhannu. Kadhannaa akkamiiti kan jedhu. Kutaa 33 waliitiin ni ilaalla. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Waaqa qulqullootaa yaa Waaqayyo biyya ormaatti Yoosefiin kan eegde badiisaaf qophaa'es kiyyoo sana du'a keessaa baastee simboo kan kenniteef, kan fayyiste, lammiiwwan keenyas lammii kees abdii fi nyaachisaa kan taate akka ta'uudha kan gargaarte Daani'eliin waaqeffannoo isaa keessatti qajeelummaadhaan galata dhiisuu maluudhaaf amantiidhaan cimee boolla leencaa keessatti gatamee waan hundumaatiin gargaarte kan isa baaste kabaja kee kan isaaf ibsite gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos biyya kana keessa jiraadhee kadhannaa koo akkan siif dhiyeessu waan naaf eeyyamteef sin galateeffadhaa jedha. Har'as immoo ilmi kee jireenya isaa deeggaruudhaaf maatii isaa gargaaruudhaaf akka danda'uudhaaf biyya alagaa taa'ee lammiirraa firoota irraati gargar ba'ee qooqa isaanii qooqa kooti, amantiin isaanii immoo amantii kooti, amantii koo waliin kan hin fakkaanne waliitiin gidduu isaanii akka hin jiraadhu dirqameera. Ati gara laafaa kan taate abbaa hundumaa biyya lagaatti kan jiraatan namoota hundumaa kan isaan irra qaqqabe rakkoo sana dhaga'iif anas immoo sodaadhaan qabamee nageenya koo jeequmsa irratti kufee waan jiruudhaaf rakkoon naquun nama jedhee otoo hin ta'in nan durooma nan argadha jedheen nagaadhaan gammachuudhaan hundumaa biyya koo kan jiru eebba dhiisee ba'eera. Kanaaf yaa gooftaa eegumsi keenyarraa gargar hin ba'in. Kaayyoo koo mirkaneessee yookiin immoo fixaan baasee rakkoo keessa kan jiru lammii koo gargaaruudhaaf akka hin danda'u na taasisi. Amantii koo akka hin jijjiirre, kiristaanummaa koo akka hin dhiisne, waaqeffannoos immoo irraa akka hin fagaanne kan raawwatan hundumaa kan nu fakkaatan hundumaa warra nu barbaadan warra nu fakkaanne hundumarraatii nu eegi. Kabaja kee amantii kootiin, kabaja koo amantii koodhaan, nyaataatiin, dhugaatiidhaan, faayidaa yeroodhaan, bu'aa yerootiin akka hin jijjiirre na gargaari. Oolmaa koo ilaalee siin akkan yaadu, oolmaa kee ilaalee siin akkan yaadu, akkan si kabaju na taasisi. Ba'uu fi galuu koo simboo miidhagina kabaja naaf kenni. Fuuldura xalaata kootti, diina kootti ka'anii waan hin taaneef, hojii hin taaneef akka natti hin fayyadamne na eegi. Narraan fagaatiin.
addunyaa yeroodhaaf taate kana keessatti faayidaadhaan amantiidhaan aadaa koo hiyyummaa koo lammii koo akkan hin daganne akka Asteer akkuma Mardookiyoosiin hubannoo isaa naa kenni hanga baraatti eegumsi kee narraa hin ba'in narraa hin fagaatin jechuudhaan warreen biyya lagaa jiran warreen biyya ormaa jiran kadhannaa kana ni kadhatu jechaadha. Nagaan akka galaniidhaaf waan hamaan akka isaan hin quunnamneedhaaf akka bahanitti akka hin hafneedhaaf namoonni baay'een ba'anii otoo hin galiin hafan jiru. Namoonni baay'een qe'ee isaanii gadhiisanii deebi'anii nagaan maatii isaaniitti hin galle hin jiru. Gaa'ela ho'aa jireenyaaf jedhanii birrii arabaatiif jedhanii biyya isaanii gadhiisanii ba'anii otoo hin deebi'in hafan baay'olii isaaniitu jiru waan ta'eedhaaf. Kanaatiif egaa kadhannaa kana kiristaanni kadhannaa kana kadhachuun dirqama isaa ta'a. Keessumaa biyya lagaa kan jirtan biyya ahizaabotaa kan jirtan kadhannaan kun guddaa isaa isin barbaachisa. Waliif dabarsaa sheerii gochuu sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaan ergaa keenyadha. Guyyaa har'aa barumsi keenya kana fakkaata. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfini teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Nu haa turu guyyaa itti aantu isa xumuraa kutaa 33 kutaa 30ffaa 31 32 kutaa 33ffaa fi isa dhumaa yommuu xumura koorsii keenyaa kan barannu kadhannaa yeroo nyaataa kadhatamu kan jedhu kutaa 33ffaa waliitiin ni ilaalla. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfini teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Nagaatiin tura waaqayyo isin faana haa ta'u.